Harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show yooyyaa nageenyi badhaadha. Sagantaan Qaanqee Show torbaniin isiniif dabartu kan torbee kanaaf gama keessan dhufeera. Sagantaa Qaanqee Show keessatti waa'ee Oromoof Oromiyaa irraa dubbanna. Kan nutti dubbatus Oromoodha. Akkuma beekamu har'as keessummaa addaan isiniif qaba. Keessummaan koo dhiyoo biyya Oromiyaa irraa kan dhufan, dhiyoodhuma mana hidhaa irraas kan ba'an goota keenya goota gaafa xiiqii obbo Baqqalaa Garbaa isiniif fudhadhee dhufeera. Sagantaa Qaanqee Show toora Facebook, YouTube isiniif darbu. YouTube channel keenya subscribe gochuu, Facebook keenya like gochuu hin dagatinaa. Akkasumas sagantaa kana waliin daddabarsuun ergaa hayyoota keenya qabsaa'ota keenya waliin facaasu hin dagatinaa. Qaanqee Show keessan kan hunda keenyaa maarree gama obbo Baqqalaa tutuun hin darbin wallee Dr. Alii Birraan isin affeera turtii gaarii Qaanqee Show wajjin. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show wallee Dr. Alii Birraa akka bohaartan abdii guddaan qaba. Keessummaan kookino Skype irra jiru obbo Baqqalaa Garbaa fi irraa Qaanqee Show isinii godhe simattanii asitti argamuu keessan carraa isinii wajjin haasa'u argachuu koottis baay'een gammada. Baga nagaan dhufte. Fayyaa ta'a isinillee galatooma. Ayyee obbo Baqqalaa dhiyoo mana hidhaarraa baatanii etuu hin tutturiin immoo gara biyya alaatti kan isin nu imaltanii mee biyya keenya keessatti gaa nuti biyyarraa fagaannee jirra. Mee haala biyyaa utuu mana hidhaatuun seeniin dura ergi immoo mana hidhaatii baatan kana lamman gidduutti jijjiirama akkamii jira biyya keenya keessa? Egaa waan baroota dheeraa duraatiin jalqabee biyya kana keessatti gaggeeffamaa turee fi waan har'a biyya kana keessa jiru yeroo gabaabaatti kaa'uun nama rakkisaa garuu waggoota afurii asii qabsoon sabni keenya gaggeessaa ture wareegama hedduu eega kafalchiiseen booda jijjiirama tokko tokko biyya keessatti fidaa jiraachuun isaanii beekama. Haalli duraan ture biyya keessatti egaa yerootti namoonni hedduun hidhaman, yerootti namoonni hedduun biyyaa bahan, hojii isaanii irraatii itti ari'aman, daldalanii hojjetanii qotatanii buluu yerootti dadhaban akka inni ture beekamaa ture. Barataan mana barnootaati nagaadhaan bahee baratee galuu yeroo inni itti dadhabee hundumtuu jireenya isaa nageenyaan gaggeeffachuu yerootti dadhaba ta'ee tureera. Qabsoon kun sadarkaa guddaarra eega gaheen booda jijjiiramni tokko tokko immoo amma yeroo ammaa kana mul'achaa dhufaniiru. Wantoota mul'atan keessaa namoonni hedduminaan mana hidhaa turan keessumaa Oromoonni hedduun mana hidhaatii akka gadi lakkifaman ta'eera. Namoota hidhaa keessaa gadi lakkifaman keessaa carraa sana argadhee anis keessaa baheera. Anis hiriyoonni koos kana ija gaariitiin ilaallaa. Nu malees namoonni hedduun hiikamaniiru. Haa ta'u malee ammas namoonni hedduun immoo mana hidhaa keessa akka jiran ni beekna. Isaanis egaa ni hiikamu jennee abdii ni qabna. Yoomiyyuu taanaan akka nama siyaasaatti egaa abdii hin kutannu. Haa ta'u malee ammas uummanni beekuu qabu namoonni mirga isaaniif jecha, mirga saba isaaniif jecha qabsoorra turan hedduun ammallee mana hidhaa akka isaan jiran uummanni kana quba qabaachuu qaba. Egaa biyya keessatti har'a hidhaan kan dhaabbate fakkaata. Mana hidhaa tokko tokko namoonni keessaa hir'ataniiru kan cufames jira kan jedhu ni dhageenya. Garuu karaa biraa immoo ammas yoo fakkeenyaatiif amma mana hidhaa federaalaa guddaa keessaatii tokko Direedawaadha. Direedawaa fi Harar namoonni jiran keessumaayyuu lammiiwwan Oromoo fi Somaalee ammallee akka isaan hin hiikamin akka isaan jiran quba ni qabna. Haa ta'utiyyuu egaa kan duraarra fooyyee ni qabaa jennee ilaalla. Mootummaan amma aangoorra jirus immoo mormitootaaf waamicha godhee mormitootaaf wajjiniin nanaasaa jedhee waadaa akkasii seenuusaas bifa ija gaariitiin ilaalla. Garuu immoo kun hundumtuu lafarra tutturuun isaa gara hojii qabatamaatti seenamuu dadhabuun isaa immoo akka dadhabinaatti ilaalla. Ammas yeroo gabaabaa keessatti wantoonni hatattamaan furmaata argachuu qaban furmaata hin argatan taanaan rakkoowwan kanaan dura turan ammallee deebi'anii akka isaan hin raawwanneef
wanti wabii ta'uu danda'u akka hin jirredha kan nutti mul'atu. Ayyee galatooma Obbo Baqqalaa gaa jijjiiramni ammas hin jettan kun jijjiirama gama mootummaatiin jijjiiramni uummata keenya keessa jiru immoo maal fakkaata akkamitti ilaaltan mana hidhaa yeroo duraan namni hidhamu namni gaafa mana hidhaatii bahu namni hin baqata booddana keessa abaaboodhaan garuu simachuutu jira mee jijjiirama uummataa akkamitti ilaaltan? Egaa Oromoon hidhamuu har'a jalqabe miti bara dheeraa ta'e hidhamaatuma ture du'aatuma ture rakkoowwan hedduu fudhachaa ture duraan egaa namni hidhamus lakkoofsi isaa hagas mara guddaa hin turre kanaaf namoonni mana hidhaatii wayita hiikaman namoonni dhaqanii gaafatanis baay'ee hin turre. Sodaan adda addaas tureera garuu kun hundumtuu walitti qabatee amma uummanni sadarkaa sodaasaa of keessaa fixatus sadarkaa baay'inarraatiinis kan ka'ee obsuu sadarkaa hin dandeenyerra mirga isaa gaafachuurraa booddee deebi'uu sadarkaa hin geenyerra sababii ga'eef amma namoonni mana hidhaa turan akka mootummaan jedhu shororkeessitoota yookaan farreen uummataa osoo hin taane qabsaa'ota isaa kan mirga isaatiif dhaabbatan kan isaaf falmatan kan isaaf falmaa jiran gootota isaa ta'uusaa mirkaneeffachuu sababii barbaadeef yoomiyyuu caalaa eenyullee sadarkaa to'achuu hin dandeenyeen cabsee bahee gootota isaa simachuu danda'ee jira guutummaa biyyattii keessatti. Tokkoffaa sadarkaan obsa isaatii kan xumuramee fi kan dhumatee fi kanaan booda obsuu homaa akka hin dandeenye kan agarsiisedha. Lammaffaa immoo qabsaa'ota isaa adda baafatee baree dammaqinni isaa yoomiyyuu caalaa kan ol ka'e ta'uu isaati kan nutti mul'atu. Ayyee ulfaadhaa Obbo Baqqalaa mee uummanni keenya waan gaafachaa tureef deebii argachaa jira yeroo ammaatti biyya keessa? Uummanni waan guddaa waan inni gaafatu sirni amma hojiirra jiru kuni akka jijjiiramu barbaada. Sirni kun akka jijjiiramu barbaada wayita jennu wanti guddaan kanarratti ka'u mootummaa ofiisaatiin filatee buluu barbaada. Yeroo darbee filannoo darbe irratti uummanni komee guddaa qaba ture. Komee guddaa sababii qabuufis filannoon raawwatee mootummaan haaraan ijaaramee baatii 2 osoo hin ta'in qabsoo kan eegalame guutummaa biyyaatti sochiin kan eegalame. Sababii kanaatiif gaaffiin uummataa ammas namoota ofiisaatiin filateen buluu akka barbaadudha kan agarsiisu. Namoota ofii filateen sababii bulaa sababii hin jiraanneef rakkoowwan adda addaa irra ga'aniiru qabeenyi isaa saamameera mirgi isaas dhiitameera adda ga'eera afaan isaa fi aadaa isaa gadi qabuudhaaf yeroo adda addaa karoorri adda addaa baheera kana hundumaa falmatee gara fuulduraatti hiika akka argatuufidha. Mootummaan kun heera inni baasee yookaanis immoo heerri waggoota hedduu dura bahan heddura bahee sirnaan hojiirra hin oolle hojiirra nuufaa ooluu ka jedhudha. Kanaaf heera kana mootummaan akka hojiirra oolchuuf dhiibbaa taasiseera. Gara fuulduraatti wanni uummanni gaafatu kana sababii ta'eef mootummaan kun kana deebisee sirna dimokiraatawaa ijaaruu yoo barbaade ammallee gaaffii uummataa kana keessummeessuun dhagahuun barbaachisaadha. Keessumaatii gara filannoo dimokiraatawaa kan hundumtuu itti amanee fudhatutti geggeessuun gara sanatti geessuun barbaachisaa ta'e nutti mul'ata. Ayyee ulfaadha. Egaa waamicha mootummaan dhaabbilee morkattootaatiif godhe dhaabni keessan akka jala hawwaate dhageenyeerra. Akkuma kanaan dura haasa'amee waan achi nafummoo wantichi waan abdii qabu sitti fakkaata Obbo Baqqalaa. Egaa akka quba qabnutti amma waamichi eega godhameeti amma baatii 2 yookaan 3 darbaniiru haa ta'uyyuu malee hagammaatti
qabatamaadhaan wanni jalqabame tokkollee hin jiru, mariin jalqabame hin jiru, filannoon fuula keenya dura yoo baay'ate ji'a 11 baatii 11 qofaadha kan nu hafee filannoo kanaatiif qophiin tahaa jiru irratti mariin tokkollee hin geggeeffamne, waa'ee boordii filannoo irratti mariin hin geggeeffame hin jiru. Filannoo kana akka namni amanuuf akka uummanni keenyatti amanuuf bifa kanaan deemna akka kanaan dimokiraatessina akka uummanni nu amanuuf tarkaanfilee akkanaa fudhannaa jedhee marii tokkollee nu waliin kan godhe hin qabu yookaan mormitoota biroo waliinis geggeessaa hin jiru. Sababii kanaaf waadaan seename kun hojiirra oolaa jira jennee fudhachuu hin dandeenyu nuti kan nuti eegaa jirru kan nuti ammallee gara fuulduraatti dhiibaa jirru hojiirra ooluu qaba jennee kan nuti amannu amma osoo yeroo hin fudhatin gara filannoo dimokiraatawaatti karaa nu geessu ciruu karaasaa qopheessu daandii isaa amma haxaawanii akka rakkoo keessa nun seensifne gara fuulduraatti tarkaanfachuun ammumaa tarkaanfii fudhatamuu qaba jenneeti kan nuti yaadnu. Hayyee ulfaadha. Egaa guyyaa har'aa kana immoo nama galmee shororkeessaa irratti galmeeffamee du'i irratti murtaa'ee mana hidhaa keessa yeroo dheeraadhaaf turan obbo Indaalkaachoo mana hidhaa keessaa dhiifamni godhamee fi ergii hiikamanii booda masaraa mootummaa keessatti muummicha ministeeraa wajjin yeroo harka wal qabanii dhaabbatan suura irratti agarreerra. Sunimee ergaa maalii nuu qaba? Dhaabbilee siyaasaa uummata keenyaaf ergaa maalii qaba? Waa'ee nama dhuunfaa irratti yaada kennuun baay'ee barbaachisaa yoo ta'u iyyuu baatee akka mootummaatti mootummaan tokko wanna godhu hundumaa of eeggannoodhaan yookaan karaa siyaasaa maal akka ilaalcha akkamii akka uummanni akka inni irratti godhatu quba qabaachuu qaba jedheetan amanaa. Namoota kanaan dura mana hidhaatti hiikaman hooggantoonni paartiis turaniiru, namoonni biroonis namoonni biyya isaaniif baay'ee dadhaban galmee adda addaatiin himatamanii waggoota dheeraa mana hidhaa keessatti kan dabarsan ni jiru. Sadarkaan itti namoota addaan fudhatanii mana masaraa mootummaa keessatti ittiin keessummeessan bifa maaliin akka ta'e karaa keenya nuuf ifaa miti. Kanuma keessatti wanni jala muramee ilaalamuu qabu jijjiiramni amma dhufe kun eenyuun akka dhufe akkamittiin akka dhufe beekamuutu irra ture. Jijjiiramni amma dhufe kun qoosaatti kan dhufe akkanumattiin kan lafaa argame miti. Karaa uummata Oromoo ilaallee waggoota darban keessa waggaa 4 darban keessa lubbuu nama 5,000 kafallee jirra. Kana kan godhe uummata Oromooti. Kan gatii itti baase uummata Oromooti. Adda durummaadhaan wareegama kana kan fudhate qeerroo Oromooti. Akkamittiin bifa addaatiin simannaan kun akka geggeeffame uummata keenyaatiif baay'ee ifaa miti. Sababii kanaaf nuti waan kana ija siyaasaatiin wayita ilaallu mootummaan amma aangoorra jiru kun ammallee qabsoo Oromoon gaggeessaa jiruuf xiyyeeffannoo akka kennaa akka hin jirre wareegama gammaatti kaffalames ka xiqqeesse ta'eeti kan nutti mul'atu. Kanaatiif nuti mootummaan tarkaanfii fudhachuu irra ture fudhatee jechuudhaaf nan dandeessisu. Wanti kun immoo mee dhaabbolee afaan qawweetti amanamaniif abdii qaba jechuudha mariidhumaaf illee gara fuula duraatti. Maree qabaa isaaniif abdii qabaa ka jedhu qofaa osoo hin taane karaa biroo waan akkasii keessatti yoo argaman bifa maaliitiin ilaalamu gara fuulduraatti isaan immoo bifa maaliin keessummeeffamu laata gaaffii jedhullee kaasuu danda'a jedhee yaada. Namoonni sadarkaa gadiirra jiran
ajajoota waraanaa irraati qajeelfama fudhatanii hojii adda addaa irra bobba'anii kan turan harki isaanii qabamee amma mana hidhaa kan jiran ni jiru. Namoonni ajajaa waraanaa ta'anii ajaja kennan wayita gadi lakkifaman namoonni ajaja fudhatanii hojiirra oolchan akkamittiin akka isaan gadhiifamuu akka isaan hin dandeenye nuuf galaa hin jiru. Sababii kanaatiif ergaan inni ergu simannaan kun ergaan inni gara uummataatti dabarsu nuti ergaa gaariidha jennee hin hubannu. Sababii kanaatiif kanarraati osoo hin cehin gaaffii guddaa nuti gaafachuu barbaannu uummanni keenya gaaffii kanaan duras gaafachaa ture. Ilmaan isaa mirga isaatiif otoo qabsaanii amma mana hidhaa jiran atattamaan akka gadi lakkifamaniifidha. Haa ta'u iyyuu malee ammas Oromoodhaaf xiyyeeffannaan kan kenname ta'eeti nutti hin mul'atu. Anaan gara kootiin akka malee kan na gaddisiisudha. Namoonni yakka xixiqqaatiin himatamanii hannasa ta'uu rakkina adda addaatiin haa ta'u waan ittiin oolanii bulan dhabaniis haa ta'u rakkina adda addaarraan kan ka'e waan ittiin oolanii bulan dhabanii namoonni hannaan yakka xixiqqaatiin hidhaman osoo jiranii namoonni yakka guddaa hojjetan maallaqa guddaa saaman qabeenya biyyattii akka hin taane godhan ofii kan godhatan wayita akka kanaatti gadi lakkifamaa jiran kana keessatti akkamittiin waa'ee olaantummaa seeraa waa'ee itti gaafatamummaa gara fuulduraatti akka dubbannu nuuf hin galu. Waa'ee seeraa dubbachuunis kanaan booda hamlee maaliin mooraala maaliin akka dubbannu ani hin beeku. Sababii kanaatiif akkaataa mootummaan kun itti deemaa jiru waan itti gaafatama isaa wajjiniin wal gituudha jedhee fudhachuudhaaf na rakkisa. Hedduu galatoomaa Obbo Baqqalaa yeroo keessanis yeroo gabaabduu qabdu. Yeroo gabaabduu kanatti asitti na argamuu keessaniif guddoon isin galateeffadha. Gaaffii lammadu waan qaba kana booda jijjiirama amma argame kanatti lubbuu qeerroo 5,000 itti dhabneettanii dhugaadha. Lubbuu baay'ee turatti wareegame. Jijjiirama kana akkamittiin itti gargaaramu akkamittiin hakunuunfannu carraan kun akka Oromoo harkaan baaneef maal gochuu qaba Oromoon? Irraan nuyi qabnu waa'ee tokko duwwaadha. Biyya kana dimokiraatessuu duwwaadha. Biyyi kun egaa biyya heera qabudha. Heera hojjechiisuu danda'u tumatee biyya qabudha. Mootummaa ofiin filateen biyya buluu barbaadudha. Uummata nageenya barbaadudha. Uummata akkuma uummata biroo misooma barbaadudha. Biyyuma keessaa bahu barbaadudha. Kana gochuudhaaf immoo amma jalqabee filannoodhaaf mootummaan kutatee ka'ee akka kanaan duraa filannoodhaan hundumaa karaa irraa haxaawee qulleessee waggaa tokko yookaan ji'a 11 booda filannoo geggeessinu filannoo qajeelaa fi amanamaa akka inni ta'uu fi ammaa jalqabee tarkaanfii fudhachuutu irra jira jenna. Gara kanaanitti heera keenya sirriitti hojiirra oolfachuu dandeenya jennee yaadna. Ofii keenyaan of bulchuu barbaanna. Namoota waaqa sodaatan, namoota uummata isaanii biratti amanamummaa qaban, namoota uummata isaaniif garaa laafan, namoota ofittummaa hin qabne filatee aangoo isaa irratti ol baafachuu barbaada uummanni. Kan inni gaafachaa tures kanumadha. Kanaaf qophiin ammaa jalqabee karaa mootummaatiin ta'uu qaba. Nuti karaa keenyaatiin qophii gochaa jirra. Kana malee wanti biraan nu gara biraatti nu geessuu danda'us hin jiru. Yoo kun kan ta'uu baate garuu biyyattiin ammas gara rakkootti deebiinsa hin oolu. Garuu mootummaanis kana hin filata jennee hin yaadnu. Kanaaf ergaa nuti erguu barbaannu dabarsuu barbaannu uummanni keenya bakka hundumaa jiru yeroo ammaatti jalqabee filannoo dhufutti qophaa'ee namoota isaa ta'an ammaa jalqabee of keessaatii secca'ee
qopheeffatee akka taa'u yeroo filannoo akka eeggatu ergaa kana dabarsuu barbaada. Ayyee Babaqqala hedduun isin galateeffadha. Biyyarraa dhuftanii haala biyya keessaa biyya alaa kana keessatti ummanni biyya keessaa ummata biyya alaarraa maal eega maal gochuu qabna kabiraan immoo asumatti hiitanii kan naa deebistanii fi dhaabni keessan filannoo amma dhufaa jiru kanattis hirmaachuudhaaf qophiirra jira. Dhaaba keessan cinaa dhaabbachuudhaaf Oromoon biyya alaas ta'e biyya keessaa maal gochuu qaba jetta? Filannoo yeroo jennu egaa dorgommii keessa seennaa dorgommiin kun dorgommii eenyu wajjiniin akka ta'e hin beekamaa mootummaa wajjiniin dorgommii godhamuudha. Filaatii paartii wajjiniin kan dorgomuun nurra ture. Haa ta'uyyuutii mootummaan paartiin amma biyya bulchu kuni maallaqa mootummaatti fayyadamee risoorsii mootummaa hundumaa lafa jirutti sochoosee konkolaataa mootummaatti fayyadamee siviil servisii mootummaatti fayyadamee meeshaa mootummaatti fayyadamee bajata mootummaatti fayyadamee yeroo mootummaatti fayyadameeti kan inni duula geggeessu. Immoo kana hundumaa geggeessuudhaaf humni nuti qabnu hagam daangaa akka inni ta'e beekamaadha. Miseensota baay'ee horachuu akka hin dandeenyeef gorri nurra ture, dhiibbaan nurra ture hagam akka ta'e uummanni keenya ni beeka. Kanaatiif kana keessatti dorgommii kana keessatti gargaarsi baay'ee nu barbaachisa. Waa hundumaatiin qophii ta'uudhaaf mootummaa haga kana gahu wajjiniin dhaaba haga kana gahu wajjiniin dhaaba waggaa 27 maallaqa uummataa walitti qabachaa ture wajjiniin dorgomuun salphaa miti. Kanaatiif uummanni keenya dorgommii kana keessatti injifannoodhaan akka bahuuf nu faana dhaabbachuutu irra jira. Nu gargaaruutu irra jira. Daasporaan yookaanis uummanni biyya alaa jiraatu paartii keenya wajjiniin harka wal qabatee uummata isaa gara aangootti akka fiduuf gargaarsa akka nu godhu waamicha gochuuf hin barbaadu. Uummati biyya alaa jiru kun dhaaba keessan cinaa dhaabbachuudhaaf isin gargaaru yoo barbaade karaa kamiin isin gargaara Babaqqala? Egaa amma biyya nama keessa jiru United States keessa steetii adda addaatti chaaptarii gargaarsaa ni qabna. Isaanis uummanni keenya ni beeka bakka inni hin beeknettis beeksisaa jirra. Isaaniin qunnamee karaa sana karaa steetii isaatti warri Awurooppaa jiranis karaa Awurooppaa, warri Awustiraaliyaa jiranis karaa Awustiraaliyaa, warri as United States keessa jiran immoo karaa support groupii steetii tokko steetii keessa jiranii wajjiniin walii galanii isaaniin qunnamanii waan nu gargaaruu danda'an akka isaan nu gargaaran akka isaan nu bira dhaabbatan rakkoon kun kan keenya qofa miti. Biyyi isaanii biyya nuti lolaafii jirudha. Uummanni isaanii uummata nuyi mirgi isaa akka kabajamuuf qabsaa'aa jirruufidha. Biyyi isaan boritti galan ilmaan isaanii deebi'anii itti galu jedhanii abdatan biyya sanidha. Biyyi sun akka baddu, biyyi sun akka rakkattu, biyyi sun jeequmsa keessa akka buutu hin barbaadan jedhanii yaada. Sababii kanaatiif hundumtuu aantummaadhaan ka'ee support groupii bakka adda addaatti ijaarre jalatti gurmaa'ee haga danda'e akka nu gargaaru akka nu bira dhaabbatu gaafachuu barbaada. Hedduu galatoomaa Babaqqala turtii qaanqee ishee wajjin qabdan asumarratti xumurre horaa bulaa Waaqayyoon isin wajjin ta'u nagaan naa jiraadha. Fayyaa ta'e illee.